Haleellaa ijaaba hootii jedhamee godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti raawwatame lubbuu namoota nagaa 29 darbuun ni yaadatama. Ajjeechaa qondaala olaanaa waboo ajjeefamuu jaalshoddee qaamota mootummaatiin wal qabsiisaniiru. Raayyaan ittisa biyyaatti darbe keessa tarkaanfii fudhachuunsaa ni yaadatama. Gama kanaan ija haaloo ba'uu gama jaalmarroo dirribaatiin ajaja kenname jedhame irratti odeeffannoo qindeeffannee qabna. Adda Bilisummaa Oromoo uummata afaan qawwee jalatti ukkaamsanii dhiiga dhangalaasuun biltiginnaa dhaabbachuu qaba jechuun ibsa baase. Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n yeroo ammaa haala Oromiyaa ilaalchisuun ibsa baaseen dhiitaan mirga dhala namaas saamiinsi diinagdee doorsisaaf ajjechaa mootummaa biltiginnaa Oromiyaa irraa kutaalee hunda keessatti raawwachaa jiru akkan ulfaataaf hammaataadhallee jedhe. Kam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota maatii walabummaa Pirees kun miidiyaa keessan yeroo mara dhimmoota waayitaawoof amanamootaan yeroo yeroon kan ittiin simbiraan geenyudha. Maarree kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik sheer gochuun miseensa maatii keenya akka taatan gamaanumaan isin gaafanna. Haleellaa ijaaba hootii jedhamee godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti raawwatame lubbuun namoota nagaa 29 darbuun ni yaadatama. Jiraattonni akka jedhanitti dhumaatii namni kun ajjechaa qondaala olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ajjeefamuu jaalshoddee qaamota mootummaatiin wal qabsiisaniiru. Raayyaan ittisaa biyyaa tibba darbe keessa humnoonni keenya odeeffannoo argataniin qondaala waraana waboo fi ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo harka mirgaa jaalmarrooti kan jedhamu jaalshoddee aanaa Haroo Limmuu keessa osoo socho'aa jiru ajjeesuusaa beeksisee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma ajjecha shoddee irratti taasifameen kallattiidhaan waan dubbate hin qabu. Ergasii garuu eebila darbe keessa haleellaa wal duraa duubaan taasifameen namoota 29 ajjeefamanii ture. Haleellaan kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabanii raawwatame kan jedhan jiraattonni. Firoonni miidhamtoota akka jedhanitti gocha haaloo ba'uu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota dhuunfaa du'a shoddee keessatti hirmaannaa qaban jedhaman irratti kan xiyyeeffate ture jedhama. Jiraataan ganda garba guddinaarraa dubbisne tokko akka jedhetti hidhattoota maatii tokko keessaa namoonni 5 ol butamanii eessa akka buufaman hin baramnellee jedhe. Haaluma kanaan du'a shoddeetti kan shakkamaniif eeruu kennuunis ta'e odeeffannoo waliin wal qabatee kan shakkaman irratti gareen hidhattootaa kun tarkaanfii haaloo fudhataniiru jedhame yommuu dubbatamu. Odeessa kanaan wal qabatee gama waraana bilisummaa Oromootiin Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti haleellaa raawwatame jedhamee ilaalchisee oduun naanna'aa jiru soba qofaa osoo hin taane yaadanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf kan tolfamedhas jedhe dhaabichi. Haleellaa haaloo ba'uutiin qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromootiin ajjechaa taasifame jedhamee dubbatamu komaa dhaaba keenya kan hin ibsinedha jedhe waboon. Ajajaa zoonii lixaa kan ture jaalshoddeen du'asaaf haaloo bahannaan marroo biraa ajajame jedhame irratti deebii kennameen waraanni bilisummaa Oromoo kan socho'u jeeltoowwan haqaabaa biyyummaa fi eegumsa lammiilee nagaa irratti kan hundaa'edha malee gochaa haaloo ba'uu irratti miti jedhe waboon. Jeequmsa lammiilee nagaa irratti taasifamu kamiyyuu ta'uusaas ibse. Kanaafis maddaaf ragaa tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi gatii dhabsiisuuf yaadamee oduu faca'edha jechuunis komate. Qabataanis odeeffannoo sobaa facaasuun lubbuu namootaa balleessuun dhaabbachuu qaba jedhe. Qabsoon dhaabni taasisu nageenya lammiileef wabii ta'uuf malee ajjeesuuf doorsisuuf miti. Humni dura koo dhaabbatu lola miidiyaan maqaa balleessuuf bane kamiyyuu fudhatama hin qabu jechuunis ibsa isaa goolabeera. Odeeffannoo maitaanuun adda bilisummaa Oromoon haala yeroo ammaa ilaalchisuun ibsa baaseen dhiittaan mirga dhala namaa saamiinsi diinagdeef doorsisa ajjechaa mootummaan biltiginnaa Oromiyaa kutaalee hunda keessatti raawwachaa jiru kan ulfaataaf hammaataadha jedhe. Akka ibsi kun eerutti heerri biyyattii cabeera. Aangoo mootummaan seeraan ala dhimma itti ba'u waliigaltee fi seerota idil addunyaa irra deddeebiin cabsee akka waraanaaf sarbamiinsa mirga namummaas raawwachaa jira jechuun himate. Kun ammoo gochoota seeraan alaaf shororkeessummaati jechuun yakkoota waraana sukkanneessaa uummata nagaa irratti raawwatamu kan balaaleffatu ta'us ibse. Mootummaan Oromiyaa irratti ajaja waraanaa labsuun daa'imman umuriin waraanaaf hin geenye humnaan mooraa leenjii waraanaatti erguu fi qonnaan bultoota lafarraa buqqisee mirga lubbuun jiraachuu lammiilees dhoowwachaa jira jedhe. Lafa qonnaan bulaan seeraan ala saamuu, manneen uummataaf daldala cufuu, manneen barnootaaf kiliinikoota cufuuf qabeenyaa dhuunfaa dhabamsiisuun bal'inaan gaggeeffamaa jira jechuunis eere. Kibba bahaa Oromiyaa godinaalee Arsii fi Arsii lixaa keessatti daa'imman dargaggoonniif qonnaan bultoonni humnaan qabamanii gara mooraa leenjii waraanaatti akka geeffamaa jiranii fi qabeenya isaaniis dhabaa akka jiran odeeffannoo qabaachuu ABO'n ibsee jira. Haaluma kanaan godina Arsii lixaanaa dabbaa ganda karratti karaatti namoonni 10 lakkaa'amanii birrii 300 hanga 900 kaffalanii bahaa jiru jedha. Itti fufuun daa'imman umurii waraanaaf hin geenye qabamanii qarshii 5,000 hanga 10,000 irraa fuudhanii gadi dhiisu. Shaashamanneetti ammoo dubartii 2 maatii ilaaluuf Ameerikaa irraa dhufan doorsisanii mataatti qarshii miliyoona tokko irraa saamanii jiraachuu ibse. Daldaltoota eeyyama daldalaa qaban qarshii 10,000 hanga 50,000 irraa guuruun lafa qonnaan bulaa saamuun magaalaa jala galchuuf miseensota bilchiginnaatiif raabsuu jechuunis ibsee jira. ABO'n ibsa kanaan yakki waraana sarbamni mirga namummaa irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Uummata hidhannoo hin qabne irratti yakka raawwatamu kana akka yakka waraanaaf sarbamiinsa mirga
mirga namummaatti hawaasni idil-addunyaa hubachuun dura dhaabbachuu qabas jedhe. Hayyee kabajamtootaaf dhaggeeffattoota qophii chaanaalii keenya hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jenna.